Ermeelaan Abiraam suufuun araarfattee tinsuun abadan manatti deebitee hin galtu jettee Alaazariin ariitee. Ermeelaan bilbila jalaa kaasuu didee karaa Maartii nargadhee ishii jalaa bilbila kaasee Abeelii waa'ee isaan sitti haasawaa jetteeni. Alaazar mirga kootii ba'uus nan danda'a galuus nan danda'a kan na dhowwu hin jiru jedhe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa qimamoonni mana madaamii hundi keessan subscribe like gochuun akka sinna jabeessitan jaalalaan sin gaafadha siniin jechuu barbaada. Egaa kaleessaa sababa biraankiin Abiraamii fi Ermeelaan harka walitti bu'an beektu yeroo sanagaa nan qaqqaba jettee hin qaqqabne. Haa ta'uyyuu malee kaleessuma viidiyoon kun kan hojjetame jechuudha. Maartiidhaa bilbiltee Abiraamiidhaa fi akka ishiin bilbiltuu taasiste jechuudha. Ani dhugumadhaan biraankiin kun haala kanadhaan isa aarsaatti hin beekne iyyaannes yeroo baay'ee inni immoo biraankii waan na godhuuf noormaaliidhuma jedheenanii mucaan immoo kan wajjiniin barachaa turreedha malee walitti dhufeenya baay'eesaa wanta qabnu miti ishiinis hin beekti jechuudha. Yeroo kanatti Abiraam yeroo dhufutti atis subuu eegaltee Maartii ennaanii aayii gidduu keessanitti yoon subis maal rakkoo qaba garuu immoo maal taataniitu walitti buutan jennaan aayii ishiin gallee fi wanti ishiin hojjechaa jirtu jettee jechuudha. Yeroo kana keessatti dhugaa dubbachuuf bilbila na jalaa kaasuu diddee anis immoo hanga kanatti si aarsa jedheetoo miti kan hin taasisaa ture safaana uma walirraayyuu hin qabnu jennaan bakka na dhiisii jedheeni tuttuquu yeroo ishii yaaltutti idallanaadha jechaadha kan ture. Yeroo kanatti bakkee geeddartee Maartiin jechuudha karaa biraan dhaabdee yenee qonjoo yenee walalaa fiqiree yoo jettu amas dabas gochuudhaan xoolassite jechuudha. Egaa Ermeelaan waan hundumayyuu akkatti ilmi dhiiraa qabamu sirrittidhaan beekti wanta ta'eef yeroo kanatti egaa turanii jechuudha waliif dhiisaa Abirahaam dhiifama godhiif jetteeni dhiifama naaf godhi kaa bakka kana caalatti hin deebi'u jennaanii eshi jedhee jechuudha. Yoo biraankii ta'e immoo karaa kiyyaa hin caalaa anuu siifan haaloo baasaa akkattiin hinafuu jedheen jechuudha. Ishiinis immoo anis rakkoon qabaatu yeroo sanatti bilbila siif hin kaasu jettee jechuudha. Sababuma qalbii fakkeessite innis sana booda wantati gochaa turte egaayii waan baay'eedha kan ishiin gochaa taasiste akka ta'aa turteen beektu kanaafidha kan inni jedheen jechuudha. Achi booddee mucaanis haaluma sanaa osoo jiranuu biiqqi jedhee bakka jiru bahee jechuudha. Isas eessaa waamtan mana jedhee dhiise bakka waan hundumayyuu jechuudha. Akkuma salphaatti nagaa wal gaggaafatanii harkaa koo ogeessa bira deemeetan kanan dhufee jedheeni qalladuu fi taphachuutti taa'anii dhiifama godhee fi bakka jedhanii dhiifamas godhee fi abbaa inni jedhe egaa obboleessa gaarii si'iifis hin ta'a anaafis hin ta'a innaan ani hiriyaa dhiiraas hiriyaa dubartiis hin fedhu hin barbaadu jennaan maal jechuudha nama gaariidha mana jedhanii jechuudha. Gaayii Maartiinis ishiidha argachuu dhufe ishiin barree jennaan meeru nagaa wal gaafadhaa kaayii jedhee Abiraamis sana booddee wal cabbaxanii kolfa isaanii fi tapha isaanii haasawa isaanii iddoo nagaatti deebi'aniitoo turanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf mucaan keessa bahime dhugaa qallalli biraankii hin danda'u dhugaa rabbii indee garee gireesii keessa kan akkanaa dhufee raayyuuti eenyudha kan akkanatti biraankii beeku kichikkee dhime ishiin inni achi adeemu namni jennaani daqiiqaa tokkoyyuu hin turre daqiiqaan tokko dhumeera jedhee dhufee qobaatti illee Abiraam nan haasofsiisa yeroo jedhu haasofsiisuu hin dandeenye ture jechuudha. Sanas haa ta'u kana araaramanii nagaa buusanii deddeebisanii haraara taasisaniitoo jiru jechuudha. Namatti tola. Kun immoo akka mirkanaa'uu fi
buna shaayii haa jennu kaa jennaanii inta rakkoon qabu jedhe mucaanis. Abiraam immoo lakkii ani fatii iddoo deemnu qabna waan ta'eef guyyaa biraa jedheen jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi Ermeellaan kun baay'ee garaa laafti. Isa dhugaan siniin jedhe baay'ee tokko garaa laafti. Yeroo baay'ee namni gaafa ishee argate akkasitti shaayii bunna haa jennu kaa yeroo ishiin jettu in argama jechuudha. Yeroo jalqaba argitanittoo ta'e deeffaana wal argitus akkas tureeyyuu jechuudha. Innaa bareedaadha siin jechuu jaaladha. Baga haraaramtanii baga haraaramtan ammoo masii walitti dallantan gargar bahan jenna jechuudha gaayii. Abiraamii immoo lammata miidhamee kan kolfaa ta'e jenna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waaqayyo kan kolfaa siin godhin. Dhugaa dubbachuuf Abrahaam miskiina yowwaa qajeelaa nama amina yaadu calluma argitanittoo ta'e kaleessa jechuudha. Inni biraa immoo tiinsuu jechuudha. Dubartii sana dhugaa dubbachuuf makaraa ati Alaazar jechuudha. Dhugaa dubbachuuf makaraa ishee baachifte siqaayii. Kuni mucaan jechuudha. Ati maal akka hojjatte maal akka goote wanti beekamu hin jiru akka ilmoolee sa'ee haadha jala kaata jechuudha. Dhiirri tokko gaa'ela dhaabbatee damana koonan bulfadha jedhee of dhaabe of ga'ee of qabee gaa'ela isaa eegee haadha isaa fi iddoo biraa dhaqee gaafataa darbitee haati dhuftee ijoollee kana ilaaluu qabdi. Mana ishee dhiiftee ijoollee ishee dhiiftee jaartiin mucaa duudaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mucaadha. Hiriyaa ishee miti. Tiinsuun daa'ima waan tokko hin beektu dhuftee haala kanaadhaan gidireessitee rakkistee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Sassaabbatee akka dubartii mi'aa jechuudha. Kan gottotee bahe isadha. Har'a immoo deebi'ee mi'a isaa gottotatee tiisitaa isayyuu immoo wanta namatti kaasu waan isheen yaadattiin jaalatti jetteetti yaaddu hojjedhee fi gara manaa dhaqaa hojjedhee jedhee jechuudha. Eenyu akka isheen baate manaa akka itti hin beekamu dhaqee gaaf suura geessee dhaqee lalaxxafee innaa isheen dhuftu mucayyoon sarratanyaan balbala jalaa saaxxee jechuudha. Ol seensistee jirti jechuudha. Ni gala mucayyoon iyyuu ol seensisuu hin qabdu si jammar jechuudha. Sarratanyii ittiin himtiyyuu haa ta'uyyuu malee innaa dhuftu baha jetteeni bahuu didanii kaasisa kanaan si faana dubbiin barbaadu jetteeni ati immoo mi'a feetee dhufte jechuudha. Mi'a fudhatanii ba'an sana feetee dhufte jechuudha. Maali dhugaa dubbachuuf taanaan gisee tokko jechuudha. Amaan gittirri jedhee jechuudha. Nama faana jiraatee biddeena nyaata. Gaariin immoo inni biyyaa barbaadamu inni dhalootaaf barbaadamu akka carraa biyyee nyaata jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan maal taate mana kan hin jedhu jaartiin kun nagaan qabdu dhukkubsatti mooyii moo afuura wayii takkattiidhaan gidduu isaanii galtee akka ishiin bukeessu taase. Garuu gaafa obbeette dhugaa dubbachuuf jaartiin kun ani hin beeku akkatti ishiin mucayyoo kanaadhaan dhiifama gaafattu jechuudha. Tasa qaayyate mucayyoon tasa qaayyate siqaayii jechuudha. Qabbanoftu waan taate yoonaa jechuudha. Safuudha dhugaa dubbachuuf kun dhiirri mi'a fudhatee bahee olan deebi'ee galannaa jedhu dubartii ulfa gatee haadha faana jechuudha. Naa maraatu maal jechuudha. Simmaaliin dhaloota barsiisaa jirtu mee akkamitti dhaloota barsiisaa jirtu mee ishee garaa kee dhiibdee sayyuu jechuudha. Dhiiran taatu haadha koo ati mana keetti gali ani mee nama gaala dhaabbate nama guddateedhaan jettu ilma kootiif jedheenaan asiifachi deema malee ani maqaa kee dha'uun barbaadu akkati waan tokko naan jettuun barbaadu siyyuu sin barbaadu si'iyyuu sin fedhu isaaf jedheenani qebexesseedheenani mataa keetti baattadhu kaa maaltu iddoo ishiin dhaaba ishiin jirtu dhaqaasiniin jedhe ishee sijjammar hin dhiisu Alaazar situ maraachi malee Alaazar hiikkotiin sun akka wal jaalatu si keessa kan waraaname haa ta'u maleessa maal jenna waan biraa waan jennu hin qabnu jechuudha. Haati dhaltee dhala guddistee beektu akkattiin dhala namaa naa maraachitu maal waaqarratti gooftaan sodaattu maal amanti garuu ani kan hin jedhu jechuudha. Mee maal amanti isgoo mucayyoon garuu hin galteetteeni jaarsummaan qabaatameera namichi inni suni inni immoo langaleedha abadan jette
abadan ol hin gartu yoo ol galteetta ta'e isti ol galeetteen jechuudha. Dhugaa rabbii isti ol gale otoo mee jechuudha seeratti galchite dhugaa maal abboo ji'a 5 hin ta'u itti mankaraaruu jalqabde dhugumaan ishiin garee kana keessa hin jirtu taanaan dhugumaan hojii kana hin jaallanne ishiin taanaan jechuudha. Ol fuutee gaafa ishiin daddarbatte akka barbaadde gaafa Alaazar mi'a isaa fudhatee bahu kan tinsuun dogoggorte gaafa Alaazar mi'a isaa fudhatee bahu jechuudha. Poolisitti waamuu qabdi turte bakka inni yoo bahe haa bahu garuu mi'a waliidhaan horra fudhatee bahee jettee beeksisuu qabdi turte hin jechuudha. Ishiin garuu calluma jettee dhiiste jechuudha. Kun yoom biraa cittee haftee agooftaa yoom cittee biraa haftiin jedhe mucayyoo biraa. Haala sanaan bakka kaachii addati jetteedhaan jechuudha. Egaa wanni sanaa ta'uu danda'a ka fooqi sanaa ta'uu danda'u. Haala sanadhaan akkattiin hin galamu jennaan olaa galan jennaan abadan du'um kooti malee ol hin galan jettee booda isaan deemanii jechuudha. Wanta ta'ummoo egaa ani dhugaa dubbachuuf viidiyoon isaanii viidiyoo akka seexanaa wayii of keessaa qaba. Dhaggeeffachuuf jaartii afurri waan namatti darbu namatti fakkaata waan ta'eef an baay'ee isaanii dhaggeeffadhu. Garuu tinsuun na gaddisiisti baasawii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa 2 wayii laayifii galteetti dhaggeeffachaa ture dhugaa haala ishiirranii fa'aa fuula ishiirranii fa'aa waan hundumtu jechuudha rakkisaadha.